Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha adoolessa 16 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan kennu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Qorannoon haarofti wayii Itoophiyaa keessatti namoota afur keessaa tokko qofti tajaajila elektirikaa amansiisaa argate jedhee. Waraanni USA qorannoo hanqina teestiroonii jalqabuu fi USA waraana waggoota 23 Iraaq keessa turte xumuruu isii beeksiftee. Iraan haleellaan USA ammaannaan ulaawwan daldalaa dabalataa cufuuf dhaadatte. Ministeerri dhimma alaa biyyoonni galuu galaanaa tarsimoo nageenyaa hariiroo USA waliin qaban irra deebiin akka madaalan gaafatanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa olaabuutii amma oduu bal'inaan. Qorannoon haarofti Itoophiyaa keessatti namoota afur keessaa tokko qofti tajaajila elektirikaa amansiisaa argate jedhee. Itoophiyaan waggoota hedduuf ijaarsa piroojektota humna elektirikaa maddisiisanii fi sarara daddabarsaa humnaa irratti baasii guddaa taasisaa turtus biyyattii keessatti namoota afur keessaa namni tokko qofti tajaajila elektirikaa amansiisaa akka argatan akkasuma hawaasni baadiyyaas faayidaa kana irraa haala walqixa ta'een fayyadamaa akka hin taane qo'annoon haaraan ifoome ibsee. Itoophiyaan waggoota hedduuf ijaarsa piroojektota humna elektirikaa maddisiisanii fi sarara daddabarsaa humnaa irratti baasii guddaa taasisaa turtus biyyattii keessatti namoota afur keessaa namni tokko qofti tajaajila elektirikaa amansiisaa akka argatan akkasuma hawaasni baadiyyaas faayidaa kana irraa haala walqixa ta'een fayyadamaa akka hin taane qo'annoon haaraan ifoome ibsee. Qorannoon haaraan kun Afroobaaromeetir kan ifoome ta'uu himameera. Qorannoon haaraa kun Afroobaaromeetiriin kan ifoome ta'uun himame. Qo'annoon Afroobaaromeetir maxxansa lakkoofsa 1203 kan bara 2023 baatii caamsaa hanga waxabajjiitti namoota 2400 qorate qophaa'e akka agarsiisutti dhiyeessiin sarara elektirikaa biyyoolessaa naannoo jireenya uummata Itoophiyaa walakkaa ta'uu kan dhaqqabe yoo ta'eyyuu maatiiwwan tajaajila kanaan fayyadamaa jiran 43 qofa. Kana malees lammiilee biyyattii keessaa 26 qofti yeroo baay'ee yookiin yeroo mara tajaajila elektirikaa amansiisaa akka argatan qo'annichi ni agarsiisa. Garuu qo'annoon kun kan adeemsifame Itoophiyaan piroojektota humna elektirikaa gurguddaa maddisiisan kan akka hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa isa humna meegaawaatii 5,000 ol maddisiisa jedhamu dabalatee investimentii olaanaa godhaa osoo jirtuuti. Ta'us biyyattii wayita ammaa humna meegaawaatii 9,761 qofa maddisiisaa kan jirtu yoo ta'u kunis dandeettii humna haaromfamuu meegaawaatii 60,000 ol qabdu keessaa tokko ja'affaa akka ta'e gabaasichi ni ibsa. Qo'annichi hanqinni maallaqaa damee kana keessa jiru sirni suphaa laafaa ta'uu fi mootummaan dhuunfaan humna elektirikaa maddisiisan adda isaa to'achuun isaa hanqina kanaaf sababa akka ta'an ibseera. Kanaafis sanada waliigaltee humna biyyoolessaa naannicha bulchiinsa daldala idil addunyaa madaallii baankii addunyaa fi qo'annoo bara 2024 dhimma hidhaalee misooma piroojektota bishaanii Itoophiyaa irratti Tasfaayee Gabrasillaasee fi Liyaadhaan qo'atame wabeeffateera. Qo'annichi magaalaa fi baadiyyaa Itoophiyaa gidduu garaagarummaa bal'aa jiru ifatti agarsiisa. Lammiilee magaalaa keessaa 88 kan ta'an sarara elektirikaa argachuu isaanii yoo ibsan carraa kana kan argatan jiraattota baadiyyaa keessaa 20 qofa. Kana malees jiraattota magaalaa keessaa 59 kan ta'an tajaajila elektirikaa amansiisaa kan argatan yoo ta'u baadiyyaatti ammoo lakkoofsi kun 9 qofa. Namoota baadiyyaa gaafataman keessaa 81 kan ta'an ammoo gonkumaa sararri elektirikaa naannoo isaanii akka hin jirre dubbataniiru. Itoophiyaan sadarkaa Afrikaatiinis biyyoota hedduu duuba jirti jedhameera. Qo'annicha irratti hundaa'uun bara 2021 hanga 2023 biyyoota Afrikaa 39 qo'annoo Afroobaaromeetir kanaan hammataman keessaa tajaajilli elektirikaa kan Itoophiyaa gadi ta'e kan galmeeffame biyyoota 9 qofa keessatti. Hanqinni tajaajila elektirikaa yeroo ammaa komii uummataa isa guddaa ta'eera. Namoota qo'annoo kana keessatti hammataman keessaa 20 kan ta'an rakkoo elektirikaa dhimmoota gurguddoo sadan mootummaan hatattamaan furmaata kennuufii qabu keessaa tokko godhaniiru. Dhimmi kunis sadarkaa yaaddoo isaatiin wal dhabdee fi lola waliin qixxee ta'e dhiyaateera. Hanqinni elektirikaa kun bulchiinsa dinagdee 47 dhiyeessii bishaanii 25 fi daandiiwwan misoomaa bu'uuraa 23 hordofuun dhimma yaaddessaa sadarkaa afuraffaa irratti kan argamudha. Raawwii hojii mootummaa irratti komiin uummataa bal'inaan calaqqisiiseera jedhame. Namoota deebii kennan keessaa 64 kan ta'an mootummaan tajaajila elektirikaa amansiisaa dhiyeessuu irratti raawwiin isaa baay'ee laafaa yookiin gadi bu'aa ta'uu isaa ibsaniiru. Komiin kun keessattuu naannoo baadiyyaatti haala olaanaadhaan kan mul'atu yoo ta'u jiraattota baadiyyaa keessaa 73 yaada gungummii mufannaa isaanii yoo ibsan magaalatti ammoo komiin kun 47. Afroobaaromeetiin argannoowwan isaa yeroo guduunfuu dandeettii humna elektirikaa maddisiisa bal'isuun qofti maatiiwwan uummataa hedduutiif tajaajila elektirikaa amansiisaa dhiyeessuuf gahaa akka hin taane agarsiiseera. Waraanni USA qorannoo hanqina teestiroonii jalqabuu fi hoogganaan humna ittisaa Ameerikaa Piit Heegest loltoonni umriin isaanii waggaa 30 fi isaa ol ta'e hanqina teestiroonii qabaachuu ilaalamuu qabu jedhanii.
Hoogganaan humna ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth loltoonni umriin isaanii waggaa 30 fi isaa ol ta'e hanqina testosteroonii qabaachuu ilaalamuu qabu jedhe. Kunis qaama qorannoo fayyaa waggaa waggaan gaggeeffamuuti jedheera. Viidiyoo X irratti maxxanfameen Hegseth sagantaan qorannoon kun humna guutuun hojjechuuf amma testosteroonii sirrii qabaachuu mirkaneessuufi jedhe. Loltoonni testosteroonii gadaanaa qaban eeyyama isaanii yaala hormoonii bakka buusuu akka argatan ni godhama. Kanneen waggaa 30 gad jiraniif qorannoon dirqama miti jedheera. Kanneen waggaa 30 gad jiraniif qorannoon dirqama miti jedheera. Hegseth qorannoon kun dubartoota ni dabalata kan jedhu hin ibsine. Amma testosteroonii dubartootaas ammuma umriin isaanii dabalaa deemanii hir'ata. Loltoonni keenya kunuunsa yaalaa filatamaa addunyaa kana argachuu qabu. Sagantaan kunis qaamuma isa galmaan ga'uu qophaa'edha jedhe. Fayyaa ekereef eeggachuun jabaa taatee akka turtu godha. Ergama loltummaa itti aanuuf osoo hin taane jireenya kee guutuuf kuni uffata dambiin booda akka ati dagaagaa deemtuuf jedhe. Humna waraanaa keessatti sababa waldhaansaa dhibee hin taaneef eeyyama hakimaa malee testosteroonii fudhachuun akkaan dhoorgamaadha. Hegseth garuu sagantaan haaraa kun humna namtolchee kennuu miti jedheera. Dubbimaan Pentagon Sean Parnell hanqina testosterooniif qorannoo taasisuun loltoota waggaa 30 fi isaa ol amma hojiirra jiraniif hojiirra oole. Adeemsi kun waajjirichi loltoota isaan barbaachisuuf kennuun fayyaa fi humna olaantummaan loluu akka qabaannu gochuudha jedheera. Qorannoon kun dubartootaaf ni taasifama jechuun kan gaafatame Pentagon deebii kennuurraa of qusate. Seenatarri warra Deemokiraatik Taamii Daakworth duraan kan waraana Iraaq irratti hirmaate qorannoon kun dhiiraafis dubartiifis kennamuu qaba jedhe. Dubartiin Koongiresii fi duraan humna qilleensaa irratti hojjetaa turte waan Pete Hegseth jedhu waraana amala waraanaa boodana dhufe jetteetti. Dr. Mohit Keeraa ogeessa fayyaa wal hormaataa yoo ta'u qorannoon kun waraana keessatti kennamuu qaba. Sababni ammoo hammi testosteroonii haala fayyaa ammaaf egereef waan murteessuufi jedhe. Dhiironni baay'een amma testosteroonii gadaanaa ta'e qabu. Kun immoo gama maashaa ijaarrachuu fi anniisaa qabaachuu lola keessatti rakkoo ta'uu mala jedhan Dr. Mohit. Itti dabaluunis Dr. Mohit yaaliin harmoonii bakka buusuun amma maashaa dabaluuf cooma hir'isuu fi akkasumas mukaaf saaxilamuu hir'isuuf murteessaadha. Yeroo keessa ammoo albuuda lafee keessa jiru eeguunis fayyada jedhe. Ta'us yaaliin kun hundumaaf miti jechuun akeekkachiiseera. Mohit dargaggoonni testosteroonii yoo fudhatan maseenuu danda'u jedhe. Nama umrii wal hormaataa keessa jiru maseensuu waan danda'uuf of eeggannoo barbaachisaadha. Kana malees rakkoo dhibee onneef saaxiluu mala jedhe. USA waraana waggoota 23 Iraaq keessa turte xumuruu isii beeksifte. United States Iraaq keessatti waraana waggoota 23 turte kan xumurte yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump kana booda loltoonni achitti akka isaan hin barbaachifne beeksisaniiru. United States Iraaq keessatti waraana waggoota 23 turte kan xumurte yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa falmisiisaa Donald Trump kana booda loltoonni achitti akka isaan hin barbaachifne beeksisaniiru. Ameerikaa loltoota isii hafan hanga amajjii 30tti Iraaq keessaa akka baaftu beeksifte. Qabannaa waggaa 23 bara 2023 eegale ni xumurama. Ammas loltoonni gara 2,000 ta'an Iraaq keessaa buufataniiru. Hunda isaanii ofirraa baasuuf karoorfame. Loltoota isii baasuuf murteessitus harka qullaa akka hin baanee fi kana mannaa dhaabbilee Ameerikaa gara Iraaqitti fiduun boba'aa baay'ee baasuun kasaaraa waraanaa kana keessatti mudate maallaqa beenyaa gochuuf karoorfachuu isii gabaafame. Tiraamp waliigaltee boba'aa hedduu gochuun boba'aa dabalataa akka baasu beeksisaniiru. Ministeerri muummee Iraaq Al-Zaydii loltoonni kunneen akka ba'anii fi bakka isaanii dhaabbileen Ameerikaa akka seenan mirkaneessaniiru. Gama ibaatiin USA'n qabeenya dijitaalaa Iraan waliin hidhata qabu doolaara miliyoona 130 ol irratti qoqqophii keesse. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa qabeenya dijitaalaa doolaara miliyoona 130 ol baankii jiddugaleessaa Iraan waliin hidhata qabu irratti qoqqophii haaraa kaa'eera. Ministeerri maallaqaa Scott Bessent tarkaanfiin kun qabeenya dijitaalaa fayyadamuun sochii faayinaansii seeraan alaa Iraan to'achuuf kan kaayeffate ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfii kanaan waajjirri to'annoo qabeenya alaa Ameerikaa OFAC borsaa kiriptoo hedduu baankii biyyaalessaa Iraan waliin hidhata qaban tarree qoqqophii isaa irratti dabaluudhaan qabeenya isaanii dhoorgeera. Qondaaltonni akka jedhanitti akkaawuntiiwwan kunneen qoqqophii jala miliquu fi maallaqa seeraan alaa karaa neetworkii faayinaansii Iraan dabarsuu haala mijeessuuf itti fayyadamaniiru. USA'n tura dinagdee Teheraan laaffisuuf Iraan waliin boba'aa doonii fi daandii daldalaa biroo irrattis qoqqophii dabalataa keessee jirti. Iraan haleellaan USA ammaannaan hulaawwan daldalaa dabalataa cufuuf dhaadatte. Eegdonni warraaqsa Iraan hanga weerarri USA hin dhaabbannetti hulaan Hormuz cufaa tura jedhanii hulaawwan deddeebisa boba'aa fi gaazii naannichaa kan biroos ni cufamu jedhanii. Eegdonni warraaqsa Iraan hanga weerarri USA hin dhaabbannetti hulaan Hormuz cufaa tura jedhanii hulaawwan deddeebisa boba'aa fi gaazii naannichaa kan biroos ni cufamu jedhaniiru. Akeekkachiisni kun kan dhaga'ame ajajni giddugaleessaa USA Centcom harbaa ganama haleellawwan diroonii qilleensaa fi galaanarraa raawwachuu erga beeksisee booda. Haleellaan harbaa ganama
Haleellaan harbaa ganamaa kun haleellaa halkan sa'aatii 7 ture maleedha. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp torban dhufu biyyattii yoo mariitti hin deebine riqichawwanii fi maddeen anniisaa isaanii ni haleella jechuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp gaaffiif deebii jimaata galgala sagantaa Special Report with Brett Blayr irratti dhiyaateen haleellaa maddeen anniisaa isaanii irratti godhuun tursiisaa dhumarra garuu maddeen anniisaa ni rukunna jedhani. Muddamni kun Tiraamp qaraxa parsantaa 20 hulaa Hormuz irratti kafalchiisuuf karoorsanii erga haqanii booda. Qaraxa yaade kan daldala guddaa fi hojii investimentii biyyoota galuu galaanaa waliin godhamuun akka bakka bu'u dubbatanii. Uggurri haaraan ulaan Hormuz irraa USA'n kan kamisa galgalaa irraa kaaseeti. Kunis dooniiwwan buufata doonii Iraanii fi naannoo qarqara bishaanitti deddeebi'an ni dhoorga. Deebii kanaan eegdonni warraaqsa Iraan Ameerikaadhaaf akeekkachiisa kennanii gaasiif boba'aa gara alaatti ergan kan biroo kan faayidaa Ameerikaaf michoota isii tajaajilan akka cufaman eeggadha jedhanii. Karaalee kam akka tuqaman garuu bal'inaan ibsine. Miidiyaa mootummaa Iraan waraanni biyyattii buufata waraanaa USA kan biyyoota Joordaan, Kuwait fi Bahrain keessatti argaman irratti haleellaa adda addaa raawwachuu isaa gabaaseera. Biyyoonni michuu USA ta'an kunniinis diroonotaa fi haleellawwan qilleensaa Iraan irraa furguggifaman qolachuu beeksisanii. Ministeerri dhimma alaa uumaa biyyoonni galuu galaanaa tarsiimoo nageenyaa hariiroo USA waliin qaban irra deebiin akka madaalan gaafatanii. Ministeerri dhimma alaa uumaa Sayyid Badri bin Ahmad Al-Busaydi biyyoonni galuu galaanaa tarsiimoo nageenyaa naannoo isaanii fi hariiroo nageenyaa yeroo dheeraa USA waliin qaban irra deebi'anii akka madaalan gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa uumaa Sayyid Badr bin Ahmad Al-Busaydi biyyoonni galuu galaanaa tarsiimoo nageenyaa naannoo isaanii fi hariiroo nageenyaa yeroo dheeraa USA waliin qaban irra deebi'anii akka madaalan gaafataniiru. Ministeerri kun dhimmoota nageenyaa naannoo irratti haasawa taasisanii biyyoonni galuu galaanaa haala ji'oopolitikaa amma jiru irraa barachuun tasgabbii naannichaaf mala gara fuulduraatti ilaaluuf fudhachuu qabu jedhanii. Ministeerri kun dhimmoota nageenya naannoo irratti haasawa taasisanii biyyoonni galuu galaanaa haala ji'oopolitikaa amma jiru irraa barachuun tasgabbii naannichaaf mala gara fuulduraatti ilaaluuf fudhachuu qabu jedhanii. Waggoota 45 darbaniif seeneffama Iraan naannichaaf balaa guddaa ta'uu isiiti. Kunis biyyoonni galuu galaanaa bakka waraanaa kanaan dura hin argamne ijaaranii meeshaa waraanaa isaanii babal'isuuf sababa ta'ee itti fayyadamaa turanii. Haa ta'u malee haalli nageenya naannichaa jijjiirama guddaa akka qabu ministeerichi ibsaniiru. Balaan dhugaa har'aa Iraan irraa osoo hin taane Israa'el irraa waan argaa jirru irraa barannee egeree irratti xiyyeeffachuu qabna jedhanii. Yaadonni kun kan dhiyaatan yeroo naannicha keessatti waldhabdeen cimaa dhufee fi waa'ee ijaarsa nageenyaa hariiroo tarsiimoo fi madaallii humnaa galuu galaanaa irratti mariin cimee jirutti. Mariin kunneen imaammata nageenyaa galuu galaanaa ilaalchisee tilmaama yeroo dheeraaf ture kan morman yoo ta'u, waa'ee gamtaa naannoo gara fuulduraa fi tumsa ittisaa irratti marii dabalataa kakaasuu waan danda'aniif naannicha keessatti xiyyeeffannoo guddaa kan hawwatu ta'a jedhamee eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.